Oromoon yeroo ammaa kun mari'atan malee alaan galaniidha. Egaa akka biyya qabne jechuudhaafi at least majoritiin uummanni sabaaf sablammiin biyya tokko keessa jiraatu wanta inni irratti walii galu baay'achuudha qaba. Mootummaa federaalaa caalaatti mootummaan Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Amma marii amma jiru kana hojii amma hojjetamaa jiru kana saba keenya bakka bu'ee gaaffiin uummanni Oromoo jaarraa hedduudhaaf qabaachaa dhufe sana sirriitti dhiyeessuudhaaf qindeessee dhiyeessuudhaaf dhiibbaa uumuudhaaf itti gaafatamummaa guddaan kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhugaa dubbachuudhaaf qixa Oromiyaan fi Oromoon qabeenyaa fi dinagdee qe'eesaatti qabutti fayyadamaara yoo jenne fayyadamaatu hin jiru. Biraayyuu gahee hin jiru. Maaliif otuma qe'eesaa keessa jiru buqqa'ee garmalee dararamaa jira jechuudha. Abbaa qe'ee otoo ta'ee jiru abbaa qe'ummaa isaa dhabaa jira jechuudha. Dhugaadhaan yommuu ilaallu. Isa kanarraan baraaruudhaaf mariin kun sirriitti finiinee ka'uun isaa faayidaa fi bu'aa guddaa qaba. Oromoo fi Oromiyaadhaaf. Mariin nageenyaa kun yoo galma kan ga'u yoo ta'e saba Oromoo qofaaf osoo hin taane uummata keenya qofaaf osoo hin taane sabaaf sablammoota hundumaadhaaf jechuudha. Kanaaf dhimma Finfinnee laallatee dhimma daangaa laallatee dhimma afaanii laallatee dhugaan lafa jiru jira. Dhugaan baroota hedduudhaaf haalamee garuu dhugaan lafa jiru jira. Dhugaan sabiif sablamnoonni kaanillee hubatanii amananii garuu seera hin taane dhugaa hedduun jira saba kana gidduu jechuudha. So isaan kana sirriitti institutionalize godhanii gara dhaabbileetti jijjiiranii hojimaatatti jijjiiranii lafa qabsiisanii yaaddoof shakkii namoonni tokko qabanillee kaan har'allee qabsootti kan jiran kaan biyya hambaa ta'anillee yaada adda addaa kan dhiyeessan shakkii isaan qaban sodaa isaan qaban mirkaneessuu keessatti mootummaan itti gaafatamummaa dachaa qaba jechuudha. Sana mirkaneessuudha. Miidiyaatiin haasa'uu yookaan immoo waltajjii gaggabaabduu xixiqqoo irratti dhiyeessuutiin osoo hin taane institutionalize ta'uu qaba. Mootummaan tokko dhufee mootummaan tokko deemee mootummaan kan biraa dhufuu ni danda'a garuu wanti lafa qabate wanti gara institutionalizeetti jijjiirame wanti sirriitti lafarra taa'e tokko dhaloota keessatti ijaarame tokko mootummaa irratti hin hundaa'u. Kan uummataa ta'a jechuudha. Kana uummatichaa ta'a jechuudha waan ta'eedhaafi yaaddoon saba keenyaa immoo hamma nam tokko jirutti osoo hin taane hamma mootummaan kun jirutti qofa osoo hin taane dhaloota dhufuudhaafis genereeshinii dhufuudhaafis gaaffiin Finfinnee xumura argachuudhaa qaba. Gaaffiin afaanii xumura argachuudhaa qaba. Gaaffileen kaanillee kan ani hubanne yoo jiraate kan ani hin kaasne yoo jiraate beektonni kaan warri siyaasa keessatti hirmaatan hedduun kan kaasan yoo jiraate hamma sabaaf sablammii kaan hin miinetti hamma sabaaf sablammii kaan hin xiqqeessinetti mirga isaaniitti hamma hin buunetti garuu mirga saba keenyaa mirga argachuu saba keenyaa mirga risoorsii isaa qabeenya isaa itti fayyadamuu danda'uu saba keenyaa hamma ta'etti duguugamee tokkollee tonafiin shallagamee deebi'uudha qabaan jedha marii biyyoolessaa kanaati. Hundaa ole faayidaan marii biyyoolessaa kun rakkoowwan hedduu akka biyya keenyatti qaamoleen garaagaraa biyyaaf jechas qabsoo gaggeessaa turanii jiru. Akka biyyaattis immoo rakkoo hedduu karaa hundaa mul'achaa turanii jechaadha. Siyaasa keessatti paartiiwwan siyaasaa adda addaa uumamuudhaan qaamoleen orgaanaayizdi ta'an uumamuudhaan kallattii adda addaatiin rakkoo adda addaa kan qabnu ta'uusaa wanni namatti argisiisu akka sabaatti biyyattiin tun saba bal'aa qabdi. Akka sabaatti wal danda'anii waliin jiraachuu kana keessatti gaaffiiwwan adda addaa jiraachuu isaanii wanni namatti argisiisu jira. Hundeeffama ijaarsa biyyattii kana keessatti gahee guddaa qaba. Mariin akka biyyaattu yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti namoota hayyoota jiran irraatis yommuu dhaggeeffannus yommuu laallus anis gara mootummaa lammaffaatti ceeraa jechuudha. Mootummaa tokko guutuu keessa dabarseera. Wanti yaaliin kun hin turre hanga ammaa. At least majoritiin uummanni sabaaf sablammiin biyya tokko keessa jiraatu wanta inni irratti walii galu baay'achuudhaa qaba. Heddummachuudhaa qaba.
wanta irratti waliin gallee baay'ee jechuun biyyan qaba biyya waloon qaba jettee taa'uu firakkisa. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessatti alaabaa yookaan immoo carqii irraa kan hojjetamu mallattoo yookaan bifa yookaan halluu alaabaa irra jiru irraa kan ka'e namoonni hedduu waliin galani, paartileen siyaasaa hedduu waliin galani, beektota kan ofiin jedhan hedduun isaanii waliin galani, uummanni sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru waliin galani. Qaamni inni tokko isa kanatu sirriidha, isa kana fudhachuu qabdaidha. Qaamni inni tokko immoo lakki inni kuni mallattoo cunqursaati, mallattoo garbummaati fudhachuu hin qabuudha. So achirraa kaastee yoo ilaaltu akka biyyaatti kanarratti osoo waliin galiin biyyan qaba jedhanii dubbachuun biyyi keenya tokko jedhanii dubbachuun nama qaanfachiisaa jechuudha.